amma yeroo QZ itti fudhatan yookiin immoo qormaata gabaabaa itti fudhatan irra geessanii jirtanii. So wanti amma kun maali? Afaan Oromootiin akkuma amma ilaalaa jirrutti barreeffamaan isinii dhiyeessaa yookiin fakkeenya himaan isinii kenna. Hima kana laaluudhaan sakandii 10 keessatti wanaa fayyadamuudhaan naaf guutuu jechuudha. San booda waliin deebisaa ilaalaa deemna. Are you ready? Qophooftanii? Let's get started. Himni jalqabaa kana. So akkana jedhamni kun nam tokko asiin turuu barbaadaadha. As jechuun maal jechuudha? Kan jedhu beekuu qabdu. Okay, turuu kan jedhu beekuu qabdu. Barbaadaa ni beeytanii. So himuma kana caasaa isaa eegaa jira. Deebisaan isaa kana. I wanna, okay, stay jechi jettu qofa kan amma isin haaroo isinitti ta'u. Okay, I wanna stay turuu barbaada. Here as jechuudha. I wanna stay here. Here nuti jechuu jirru as tajennuun sun tana jechuudha. I wanna stay here. Asin turuu barbaada. Gara itti aanuu adeemnu. Wal loluu barbaaduu jedha. Namoota wal loluu barbaaduun isaan wal loluu barbaadu jechuu yoo barbaanne akkamii jenna? Sakandii 10. They wanna fight each other. Asirratti they jechuu ni beeytanii, isaan jechuudha. Wanaa ni beeytanii, barbaadu yookiin barbaaden jechuudha. Jecha fight jedhu maali? Lola jechuudha. Jechi nu hafee isa kana jechuudha. Each other. Each other jenna jechuudha. Jechi each other jettu maal jechuudha? Wal jechuudha. Walii isaanii. Okay? Fakkeenyaaf nuti wal jaalannaa jechuu barbaanne we love each other. Nuti wal jibbina jechuu barbaanne we hate each other. So each other intuni hasawa keessatti baay'ee fayyaddi jechuudha. So they wanna isaan ni barbaadanii fight each other wal loluu barbaadanii jechuu jirra. Good. Gara itti aanaa adeemnu. Asirratti si afeeruun barbaadaa jedha nam tokko. Jechi isin dhibu ni jira jedhee yaadu. Si jechuun maal akka ta'e beektu afeeruu kan jedhu qofaatu isinitti ulfaata jedheeti yaada. Okay. Barbaadaa ni beeytan isa kana wanaadha. So akkam taame? Deebisaan isaa kana. I wanna invite you. So jechi as keessatti haaraa tarii ta'uu danda'a yaadu isa kana invite dha. Invite jechuun maali? Afeeruu jechuudha. Jechi kun lameen tokko. Si jechuun maali? You dha. Okay, si afeeruu barbaadaa sin jechuu jira afeerraadha. So I wanna invite you. Si afeeruun barbaada. I wanna invite you. Si afeeruun barbaada jechuu jira. Good. Katti aanutti deemna. Gaafiin kun immoo maal jedha? Gammaduun barbaadaa jedha. Hima baay'ee salphaa ta'e jechuudha. Ati gammachuu barbaadda taanaan ani gammaduun barbaadaa jettee ibsachuudhaaf akkam jetta Ingiliffaan? Jecha wana jedhutti fayyadamtee jechuudha. Okay. Baay'ee deemuu isin hin barbaachisu jechuma kana maaliin akka walitti dabaltu ni beeytu jechuudha. Eegalaa. Okay, deebisaan isaa kana. I wanna be happy. Okay, I wanna be happy. Asirratti be jechuun tahuu jechuudha. Happy gammaduun barbaadaadha walumaa galatti yaadni isaa. I wanna be happy. Gammaduun barbaada jechuudha jechuudha. Gaafii itti aanu waama gammachuu wal qabatu ta'e kunis maal jedha? Si gammachiisuun barbaadaa jedha. Namni tokko nama kaaniin si gammachiisuun barbaada akkamii jedha? Eegala.
deebiin isaa I wanna make you happy. So jecha make jettutti fayyadamne hima kana ijaarre jechuudha. So jechi make jedhamtu tuni gahee guddaa taphataa jirti jechuudha as keessatti. Okay, I wanna make you happy. Si gammachiisuu barbaada jechuudha. Akka gammaddu si godhuu barbaada yookiin si gammachiisuu barbaada jechuudha hiikkaan isaa gabaabumatti. As hojjechuun barbaada jechuu barbaadan akkami jettan. I wanna work here. I ani wanna nan barbaada work dalagu yookiin hojjechuu here as jechuudha. Si wajjin taphachuun barbaada akkami jettan. Si jechuun you yoo ta'e so kanaaf isin barbaadameeti. Deebiin isaa akkas ta'a. I wanna play with you. I wanna play with you. I wanna play with you. Okay. I ani wanna nan barbaada play taphachuu with you si waliin. You jechuun si yoo ta'u with jechuun waliin. Waan tokko siif qooduun barbaada jechuu yoo barbaadde akkami jetta. Wanatti fayyadamte. Go ahead. Say now. I wanna share something with you. Okay. I wanna share in beetanii qooduu yookiin immoo qooduu jechuudha. Something wanta tokko jechuun wanta wayii jechuudha. With you si waliin yookiin immoo siif qooduu barbaada jechuudha gabaabumatti. Yeroo kallattiin hiiknu waan tokko siif qooduu barbaada jechuu jirra jechuudha. Dafnee jechuudhaaf I wanna share something with you. I wanna share something with you. So barumsi keenya kan waa'ee wanna jecha jettu yookiin immoo want to jettuu wal qabatu isa kana fakkaata. So isin immoo fakkeenyota asirra jiru kana ilaaluudhaan fakkeenya mataa keessanii yeroo isin barbaachisetti akka isin barbaachisetti uummachaa hima babbareedaa ijaaraa deemuu dandeessu. Haala isin mudatu keessatti ijaaraa deemuu danda'u qabdu. Waan hundaafuu kana gochuudhaaf wanni isin dirqama gochuu qabdan viidiyoo kana erga laaltanii xumurtan booda barreessuudhaan deebistanii qayyabachuudha. Erga qayyabattan booda shaakaluudha jechuudha. Yeroo shaakaltan fakkeenyota akka ammaan isiniin jedhee kana kan mataa keessanii kan duraan irra dhaabbachuudhaan ijaaruu danda'u qabdu. So afaaniinis jecha barreeffamaanis barreessaa shaakalaa deemuu danda'u qabdu jechuudha. So kutaan keenya kan arraa isa kana fakkaata. Kutaatti aanuun waan biraatiin amma walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye for now.